Network subscribe share gara saati shanitti magaalaa Maqalee fi magaalaa Maqalee irraa kiiloomeetira 11 irratti kan argamtu magaalaa Kuwihaatti sagaleen dhukaasaa dhagahamuu jalqabu miidiyaaleen biyya keessaa fi addunyaa gabaasaa turaniiti jiru. Humni waraanaa gareen TPLF ji'ootaaf oomishaa ture ergama mootummaa naannichaa irraa itti kenname gaafa hojiitti jijjiiru osoo gareen aangoo mootummaa federaalaa harkaa qabu naannicha hirrukutiin dursee rukutuun siyaasaa jechaan wal waraanaa turan gara dhukaasaatti jijjiirame. Mootummaan naannoo Tigraay kan dursee kaasabane danga kibba naannoo Tigraayin Tsagade gandoota naannoo Amaaraa kanneen akka Soroqaa fi Qiraaqir irratti tarkaanfii fudhachuun hulaa raayyaa ittisa biyyaa naannicha ittiin seenuu danda'u hundaa cufee akka jiru odeeffannoon naannicharraa bahaa turan ni mul'isa. Badhaafamaan Noobeelii nageenyaa bara 2019 kan addunyaan abbaa nageenyaa jettee faarsaa turte nageenya biyyattii keessatti buusuu dadhabuun badhaasicha addunyaa harkaa fudhate dhadhaa ibidda bu'ee godhuun labsii waraanaa naannoo Tigraay irratti labseetii jira. Gocha Dr. Abiyyi kanas miidiyaaleen addunyaa hoogganaa badhaasa Noobeelii nageenyaa fudhatee waraana lammii isaa irratti labse jechuun qeeqaati jiru. Badhaafamaan Noobeelii nageenyaa halkan kiibxataa barruu FB isaa irratti barreessan mootummaan naannoo Tigraay haleellaa kaampii waraayyaa ittisa biyyaa naannicha keessa jiru irratti raawwachuu fi saamuuf yaalu ibse. Deebii kanaaf ammoo TV biyyattii irratti raayyaan ittisa biyyaa humna mootummaa naannoo Tigraay kana akka barbadeessuuf ajaja kallattii laate. Ajajni kallattii raayyaa ittisa biyyaatti kenname kun galma ifaa ta'e danga'ee fi milkaa'uu danda'u qaba jechuun jimaataa kaleessaa immoo fuula Tiwiitara isaa irratti barreesseetii jira. Mootummaan naannoo Tigraay kan dursee waraana labse naannoo Humaraa fi Daalshaayis kan rukute yoo ta'u badhaafamaan Noobeelii nageenyaa bara 2019 fi abbaan irree bara 2020 Abiyyi Ahmad ifatti dubbateetii jira. TPLF sarara diimaa bira darbuu kan eeree bulchaan paartii Bilisiginnaa fi komatamaan nageenya dhabuu Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad ummata biyyattii baraaruuf jecha tarkaanfiin humnaa fudhachuun dirqama waan ta'eef raayyaan ittisa biyyaa komaandii poostiin hoogganaman ergama biyya baraaruu akka bahu ajaja dabarsinee jirra jedhe. Haleellaa mootummaa naannoo Tigraay raawwateenis ajjechaa miidhaa qaamaa akka dhaqqabe yommuu himu qabeenyis barbadaa'u himeetii jira. Akka miidiyaaleen garaagaraa gabaasanitti Dr. Abiyyi Ahmad hooggantoota TPLF to'annoo jala oolchuuf kamisaa galgala koomaandoo xiyyaarota qilleensaa fi Antonoovi gara Maqalee hoteela Pilaanet jedhamuun beekamutti ergus odeeffannoon dursee baheen osoo hin milkaa'in hafeem. Hooggantoonni TPLF kan mooraa san turan hoteelicha yoo gadhiisan humni addaa mootummaa naannoo Tigraay hoteelicha marsuun ergamni Dr. Abiyyi akka hin milkooyne godheetii ture. Sababa kana irraa kan ka'e Dr. Abiyyi Ahmad mooraa humna Rippaabilikaa erga sakatta'ee booda dubbii himaa humna Rippaabilikaan gaardii Meejor Jeneraal Gabra Maariyaam hidheetii jira. Aangawaan kun dhalootaan Tigraay ta'uu wajjin wal qabateetii odeeffannoo baastee jedhamee kan hidhame. Dhimma xayyaara lolaa kana irratti ibsa kan kenne Dr. Abiyyi Ahmad nootii haaraa xayyaaraa lamaan feenee gara Tigraay erginee booda tarkaanfii kun irratti fudhatame jedhame. Garuu akka BBS maddeen irraa qulqulleeffatetti xayyaarri gara Tigraay imale kan nootii haaraa fe'e osoo hin taane komaandoo 300 kan baate deeme ture. Gama mootummaa naannoo Tigraayin ibsi roobii ganama kenname akka mul'isutti mootummaan giddu galeessa qaama alaa wajjin ta'uun dantaa fi birmadummaa biyyaa dabarsee kennaa jiraachuu fi uummata Tigraay jilbiiffachiisuuf hojjetaa turuu eere raayyaan ittisa biyyaa naannoo Tigraay weeraruuf akka socho'an ibse. Mootummaan naannoo Tigraay erga tarkaanfii dhukaasaa fudhateen booda tarkaanfiilee garaagaraa fudhachuu ibsa isaa keessatti beeksiseetii jira. Akka pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el jedhetti sochii raayyaa ittisa biyyaa Tigraay keessaa fi gara Tigraayitti taasifamuu dhoowwaa ta'uu balaleensi xayyaaraa gara Tigraayitti kan hin taasifamne ta'uu miseensonni raayyaa ittisa biyyaa naannoo biroo jiru akkuma kan kaabaa mootummaa abbaa irree nama tokkoon hoogganamu dhiisuun ummata isaanii cinaa akka dhaabbatan waamichaa jedhus ibsa kana keessatti tuqeetii jira. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa isarraayyuu yoo dhufan kunuunsi barbaachisu ni godhamaaf yoo jedhu Tigraay keessatti geejjibni gosa kamiyyuu akka hin godhamne akeekkachiiseetii jira. Gareen TPLF kan guyyoota dura karaa pirezidaantii naannichaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin ibsa kenne gareen Bilisiginnaa waraana irratti labsuu ifoomsee waraanicha ofirraa qolachuuf qophii ta'uu akkuma beeksiseen osoo oolee hin bulin sochii raayyaa ittisa biyyaa naannicha keessatti akka sochoosuuf garasitti kan ergame itti aanaa ajajaa kaabaa raayyaa ittisa biyyaa Birgaadir Jeneraal Jamaal Muhammad buufata xayyaaraa lolaa abbaa nagaatii of duubaa deebiseetii ture. Haleellaa gareen TPLF kaampii waraayyaa ittisa biyyaa kaabaa irratti fudhate kana hordofuun manni maree ministeerota labsii yeroo muddamaa baatii 6 naannicha irratti labseetii jira. Labsii yeroo muddamaa kana manni maree bakka bu'oota uummataa kamisaa dheengaddaa kan raggaasise yoo ta'u
qaamni labsii yeroo muddamaa kana raawwachiisuu meeshaa waraanaa naannicha keessatti kan hiikkachiisu akkasumas nageenya uummataa kan eeguu fi geejjibni naannichaa bahee gara naannoo biraa akka hin darbine kan uggurudhas jedhame. Manni maree bakka bu'oota uummataa wiixata darbe sadaasa lama bara 2020 walgahii ariifachiisaa ta'een TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo irratti shororkeessummaan akka labsamu gaafateeti ture. Kunis ajjechaa Wallagga Lixaa Gullusatti sadaasa tokko bara 2020 raawwatameen wal qabate ajjechaa suukaneessaa kana kan raawwate waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF jechuun akka shororkeessummaan waamaman haa godhamu jedhameeti ture. Garuu ajjechaa Gullusatti raawwatame kana garee biltsiginnaatiin akka raawwatame fi ergama siyaasaa isaanii galmaan ga'uuf akka ta'e maddeen garaagaraa irraa odeessi BBS dhaqqabe ni mul'isa. Waraanni bilisummaa Oromoo fi gareen TPLF ajjechaa Gullusatti raawwatame kana mootummaan isaanii yakkuu balaaleffataniiti jiru. Koree hojii raawwachiiftuu TPLF kan ta'e Geetaachoo Raddaan yakka maqaa balleessii kanaaf deebii yoo kennu nuti Abiyyiin aangoo irraa buusuuf dirqama Gullisoo mattakkal yookaan ammoo gurra fardaa deemne daa'imman ajjeesuun nu hin barbaachisu jechuun olee osoo hin buliin kaampii raayyaa ittisa biyyaa naannicha keessatti argamu rukutee deemsa biltsiginnaa aangoo irraa fonqolchuu jalqabe. Garuu ergamni siyaasaa bulchiinsa Abiyyi bakka yaadame osoo hin gahin hafuun waraanni inni hin yaadin garee TPLF'n dursee irratti fudhatameeti jira. Tarkaanfii waraanaa TPLF fudhate kana hordofuun odeeffannoo naannoo Tigraay irraa bahu akka mul'isutti raayyaan ittisa biyyaa kaabaa gara TPLF goree akka jirutu dubbatamaati jira. Garuu murni biltsiginnaa kan aangoo giddu galeessaa harkaa qabu bakka waraanni mootummaa naannoo Tigraay qabate hunda bilisa baasaa jiraachuu hime. Naannoo Tigraayitti halkan kibxataa irraa kaasee tajaajilli bilbilaa fi intarneetaa akka hin jirre dhaabbanni miti mootummaa dhimma nageenyaa fi bulchiinsa intarneetaa irratti hojjetu kan Netblocks jedhamu ifoomseeti jira. Lola humnoota lama sirna qeenxee ijaaruu barbaadanii fi sirna federaalizimii ijaaruu barbaadan jidduutti labsame kanaan aangawaan biltsiginnaa damee Amaaraa fi pirezidaantiin naannoo Amaaraa kan ta'e obbo Tamasgeen Xiruunaa lola roobii irraa hamma kamisaa ganamaatti taasifaman injifannoo humna waraanaa naannoo Tigraay irratti gonfachuu dubbateeti jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa gadaan isaa dhumatti ammoo gootichi raayyaan ittisa biyyaa humnoota gantuu farra biyya teenyaa ta'an barbadeessuun injifannoo irratti gonfataa jira jechuun karaa miidiyaalee bulchiinsa isaa jalaa jiraniin uummata Itoophiyaa kan nageenya waraanaa barbaadutti humna waraana isaa hajajuu itti fufeeti jira. Ixaa Maajoor Shumii Tiyaanaa raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaan raayyaan ittisa biyyaa ergama isaa naannoo Tigraay keessatti bahachaa jira jechuun kamisaa dheengaddaa tuuta miidiyaaleef ibsaa kenneeti ture. Ibsa isaa keessatti taatee waraanaa kan tuqee aangawichi raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa humni addaa naannoo Tigraay dirqisiifamee waraanatti galee waan ta'eef gara biyyoota ollaatti baqataa jira jechuun dubbate. Waraanichas gara giddu galeessaa osoo hin fidin achumatti akka xumuruu danda'anis dubbateeti jira. Garuu ajajoonni raayyaa ittisa biyyaa dhalootaan Tigraay ta'an koloneelota 4 fi koomaandaroonni 12 baqatanii Jibuutii jiraachuu maarsariitiin Jibuutii tokko gabaaseeti jira. Aangawoonni mootummaa tokko gama isaaniitiin Jibuutiin ajajoota raayyaa ittisa biyyaa dabarsitee akka Itoophiyaaf kennuuf jirtu dubbate. Garuu pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsa kamisa dheengaddaa sadaasa 5 bara 2020 kennaniin humnoonni nageenyaa Tigraay kan filannoo nageenyaa dhiitee uummata Tigraay irratti waraana labse diina keenya kan fagoo fi kan kalus barbadeessuuf ga'umsa gahaa qaban yoo jedhu waraanni ajaja kaabaa guutumatti to'annaa naannoo Tigraay jala jiraachuu ibse. Waraana kallattii Gondareen dhufee daaraa bubbeen fuutee godhuu kan dubbate pirezidaantichi naannoo Tigraay gama kaabaa Tigraay fi Affaarinis qophaa'anii akka dhufaa jiran beekuu isaanii hubachiisuun nutis qophoilee eegaa jirra jedhe. Meeshaalee waraanaa fi humna namaa Tigraay keessa jiru boojuu kan ibsee hoogganaan TPLF kun waraana biyya keessaa qofa osoo hin taane waraana gama Eertiraatiin dhufus of irraa deebisuuf qophii ta'uu ibsa isaa keessatti dubbateeti jira. Lola kallattii tokko qofa osoo hin taane guutummaa naannoo Tigraay lola dhufu of irraa deebisuuf ga'umsa dandeettii fi dammaqiinsa qabaachuu humna waraana isaa eere. Hoogganaan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ejjennoo sirna biltsiginnaa irratti qabu ibsa kana keessatti yoo tuqu dubbiin akka kaabineen biltsiginnaa haasofsiisan osoo hin taane warra sirna naafxanyaa deebisuu barbaadu Tigraay boolla awwaalchaa taati. Pirezidaantii Eertiraa lolicha keessaa qooda qabaachuus himeetii jira.
Dr. Abiy Ahmed waraana saboota biyyattiitiin itti baname kana qolatee federaalizimii sabdan isaa dhabamsiisuuf ajajoota raayyaa ittisa biyyaa soorama bahan kanneen akka Leetinaal Jeneraal Baacaa Dabalee, Leetinaal Jeneraal Yohaannis Gabra Masqal, Leetinaal Jeneraal Abbabaa Taaddasaa Roobii galgala yaamicha yoo taasisuuf kamisa dheengaddaa ammoo Meejor Jeneraal Alamsheet Daggafee fi yaamicha taasiseeti jira. Gama biraatiin ammoo muummeen ministeeraa gadaan isaa dhumattee Dr. Abiy Ahmed ibsa kaleessa galgala miidiyaaleef kenneen tarkaanfii jalqabaatiin parsantii 100 milkoonii jirra jedhe. Akka odeeffannoon naannicha irraa bahan mul'isanitti wal waraansi cimee kan itti fufee yoo ta'u kamisa galgala raayyaan ittisa biyyaa haleellaa qilleensaa irraan magaalaa Maqalee fi Aksuumitti akka taasisee gabaafamaati ture. Haleellaan qilleensaa irraa kun gaara kaabaa magaalaa Maqaleetti argamu kan Masoobii jedhamutti akka taasifame Doche Veelen gabaaseeti ture. Garuu hanga ammaatti miidhaa haleellaan suni dhaqqabsiisee wanti barame jiraatu baatus Dr. Abiy Ahmed ibsa kaleessa galgala kenne keessatti haleellaan qilleensaa naannoo magaalaa Maqaleetti fudhatameen rookeetti wanii fi meeshaalee waraanaa barbadeessine jechuun dubbateeti jira. Odeeffannoo keessaa bahu akka ifoomsutti waraana lafootiin lubbuun baay'een waraana waliinii kanaan akka badaa jirtutu dubbatamaati jira. Oduu yaaddoo dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa dabalatee hoogganoonni addunyaalessaa lolaa kana irratti qabanitti yoo darbinu raafamni siyaasaa Itoophiyaa guyyaa irraa gara guyyaatti dabalaa deemuu fi lubbuun namoota nagaa hobbaasuu biyyattii bittinneessu akka danda'uu fi nageenya gaanfa Afrikaa booressuu akka malu dhaabbileen idil addunyaa kanneen akka gamtaa Awurooppaa, gamtaa Afrikaa fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akkasumas aangoonni biyyoota garaagaraa sodaa qaban ibsataati jiru. Gamtaan Awurooppaa wiixata darbee sadaasa lama bara 2020 fuula maarsariitii dhaabbatichaa irratti ibsa baaseen haalli Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru yaaddessaa ta'uu hime. Gamtaan Awurooppaa ibsa baasee kanaan biyyoota ollaa Itoophiyaa dabalatee qaamoleen hunduu muddama siyaasaa biyyattii mudate hir'isuuf gocha dubbii hammeessuu fi loltoota bobbaasuu irraa koof qusatan akeekkachiiseeti jira. Ibsi gamtaan Awurooppaa baasee kun marii biyyaalessaa hunda hirmaachiseen waliigaltee biyyaalessaa uumuun yeroo kamuu caalaa amma akka barbaachisu eereeti jira. Marii fi waliigalteen biyyaalessaa egeree dimookiraasii fi nageenya uummata Itoophiyaa furtuu ta'uu dhaabbatichi tuqeeti jira. Erga waraanni labsamee booda yaada kan kennanitti aanaan pirezidaantii komishinii gamtaa Awurooppaa Joosef Booreel muddamni waraana Itoophiyaan keessa jirtu nagaa biyyattii fi guutuu naannichaatiif balaa guddaaf kan saaxiluudha yoo jedhan raafama kana xiqqeessuu fi furmaata nagaa barbaaduu irratti hojjetamuu qaba jechuun dubbate. Ministeerri dhimma haajaa alaa Ameerikaa Maayik Pempeoon ammoo labsii waraanaa kana hordofuun yaada fuula Tiwiitara isaanii irratti barreesseen TPLF haleellaa waraanaa raayyaa ittisa biyya naannicha keessa jiru irratti fudhachuun kan isaan yaaddesse ta'uu eeruun nagaa boora'ee fi raafamni jiru tasgabbaa'uun bakkatti deebi'uu akka qabu akeekkachiise. Dubbii himaan barreessaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Steven Dujarric ibsa baasaniin barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii lolli naannoo Tigraay keessatti jalqabee fi muddamni siyaasaa biyyattii hatattamaan tasgabbaa'ee rakkoon jiru karaa nagayaatiin akka furamu yaamicha dhiyeesse jechuun dubbate. Ambaasaaddarri Ameerikaa fi namni dhimma siyaasaa Itoophiyaa irratti waa dubbachuun beekamu Herman Kohan badhaafamaan Noobeelii nageenyaa Abiyyi marii heera mootummaa haaraa kan sirna federaalizimii dhugaa ta'een saboota biyyattii hundaaf mirga ofiin of bulchuu olaanaa kennu qopheessuu dhiisee Tigraay waliin waraanatti seenuun isa mufachiisu hime. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa haalli nageenyaa biyyattii kan isa yaaddesse ta'uu hime. Humnoonni nageenya federaalaa fi naannolee nageenyi lammiilee nagaa fi mirga namoomaa isaanii akka kabajamuu qabu gaafate. Dhaabbanni mirga namoomaa falmaa Amnesty International dhiittaan mirga namoomaa akka hin mudanneef yaamicha yoo dhiyeessu dhaabbatichatti daayirektarri bahaa fi kibba Afrikaa Debrosa Mucheenaan humna waraanaa gara mootummaa naannoo Tigraay erguun wal dhibdee jiru kan halmeessu yoo ta'uu yoo dubbatan sarbama mirga namoomaa Itoophiyaatti raawwatamuuf ammoo yaaddoo qaban ibsaniiti jiru. Seeronni idil addunyaa mirga namoomaa naannoo Tigraay keessatti akka kabajamaniif qondaalota mootummaa Itoophiyaa fi naannoo Tigraayifis yaamicha dhiyeesseeti jira. Embaasiin Ameerikaa Itoophiyaa jiru barruu fuula Tiwiitara isaa irratti barreesseen haalli yeroo ammaa Tigraay keessa jiru atattamaan akka tasgabbaa'u yoo gaafatu qaamoleen hunduu nagaa fi tasgabbii lammiileetiif dursa akka kennan akeekkachiiseeti jira. Embaasiin UK haalli naannoo Tigraay keessa jiru isa yaaddessuu barreesseetis jira. Komishiniin gamtaa Afrikaas raafama siyaasaa biyyattii mudatee yaadda'uu hime nageenya waaraa argamsiisuuf mariin biyyaalessaa murteessaa ta'uu eere. Xiinxaltoonni siyaasaa fi hayyoonni Oromoo lolli kun lola humnoota federaalistii irratti banamee fi akkuma Tigraay cabdeen gareen bilisiginnaa Oromoo waggaa 2 lola irratti banee fixaa jiru kana cabsutti akka deebi'u hubatame uummanni keenya ammumarraa of qopheessuun garee kana dhuma itti godhuu akka qaban gaafateeti jira.
oduu addunyaalessaa keessaa filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi bara 2020 yoo dabarru Ameerikaan pirezidaantii 46ffaa isii waggoottan afran dhufan isaan bulchuu sadaasadii bara 2020 filachuun bu'aa filannoo isaanii beekuuf guyyoota itti fudhateeti jira. Filannoo Ameerikaa kaadhimamaan Dimookiraatotaa Joo Baayidanii fi kaadhimamaan Rippaabilikaanotaa Doonaald J. Tiraamp jidduutti taasifame filannoo ejibaachisaa fi morkiin guddaan irratti mul'atedha. Lammiileen Ameerikaa bu'aa filannoo isaanii beekuufis yeroo dheeraa itti fudhateeti jira. Filannoon pirezidaantummaa Ameerikaa kanaan kutaaleen bulchiinsa Ameerikaa 50 keessaa 44 sagaleen hamma dheengaddaatti lakkaa'amuun kaadhimamaan Dimookiraatotaa Joo Baayiden sagalee pirezidaantummaa barbaachisu 270 keessaa sagalee elektoraalaa 253 argachuun dursaati jiru. Masaanuun isaa fi kaadhimamaan Rippaabilikaanotaa Doonaald Tiraamp ammoo sagalee 214 hordofaa. Ittiin lakkaa'amaa jiru sirrii miti jechuun himata baneeti ture. Sagaleen inni himata irratti bane kun sagalee poostaadhaan dhufe yoo ta'u, Tiraamp adeemsi sagalee lakkaa'uu akka dhaabbatu yoo gaafatan kutaalee afran olitti kaafame keessaa bulchaan Pensilvaaniyaa Tom Wolf sagalee lakkaa'uu itti fufaniiti jiru. Sagalee jiraattota Pensilvaaniyaa eeguuf jabaadhee falmadhaa kan jedhee bulchaan kutichaa sagaleen hundi akka lakkaa'amuuf wanti humni koo danda'e ni godha jechuun yaada Tiraamp dhiyeessee falmeeti jira. Ijoolleen dhiiraa kaadhimaa Rippaabilikaanotaa Doonaald Tiraamp lama Don Junior fi Eric deeggartoota Rippaabilikaanotaa komataniiti jiru. Don Junior paartii Rippaabilikaanii dadhabaa yoo jedhu, Eric ammoo warri sagalee nuuf kennan nu deeggaruu dadhabuu keessan hin irraanfatinaa jechuun fuula Tiwiitara isaanii irratti barreessaniiti jiru. Kamisaa dheengaddaa miidiyaaleen garaagaraa kaadhimamaa Dimookiraatotaa Joo Baayiden pirezidaantii Ameerikaa 46ffaa ta'uuf sagaleen elektoraalaa 6 qofa barbaada jechuun gabaasa garaagaraa gabaasaa turani. Dhimma gabaasa waldhahaa kana irratti akka BBC'n afaan Oromoo gabaasetti miidiyaaleen tokko dursanii Arizoonaa fi Wiskoonsiitti eenyu akka injifate bira geenye jechuun isaanii wajjin wal qabatee garaagarummaan gabaasaa kun uumame. Sagalee elektoraalaa 11 kan qabdu Arizoonaa fi sagalee elektoraalaa 10 kan qabdu Wiskoonsiitti Joo Baayiden injifachuu danda'u jechuun isaaniitiin garaagarummaan kaadhimamtoota lamaan jidduu jiru akka bal'atu taasifame. Kana irraa kan ka'e miidiyaaleen danuun kaadhimamaan Dimookiraatotaa Joo Baayiden sagalee elektoraalaa 264 argatan jechuun waan baasaniif garaagarummaan kun uumamuu danda'e. Hamma nuti gabaasa torbee kanaa qindeeffannutti kaadhimamaan Dimookiraatotaa hordofaati jira. Kana irraa ka'uun Joo Baayiden marsaraatii ce'umsaa kan yeroo filannoo pirezidaantummaa injifatan garee sirna wal harkaa fuudhinsaa aangoo raawwachiisan Biyuundi Baaka Biitar jedhamu hundeesseeti jira. Baayiden kan pirezidaantummaa Ameerikaaf qabxiin dursaa jiru yoo mo'adhee guyyaa jalqabaatiin tarkaanfiin fudhadhu waliigaltee qilleensaa Paaris kan Ameerikaan keessaa baatee deebitee akka seentu godhuudha jedheeti jira. Seenaa Ameerikaa keessatti waggoota 120 booda lammiileen Ameerikaa filannoo pirezidaantummaa irratti hirmaatan nama miiliyoona 160 oli. Kana keessaa kaadhimamaan Dimookiraatotaa Joo Baayiden sagalee miiliyoona 74 ol argatuun seenaa biyyattii keessatti nama sagalee baay'ee argate jedhameeti jira. Kaadhimamaan Rippaabilikaanotaa immoo Doonaald Tiraamp sagalee miiliyoona 68 ol argatuun kan bara 2016 akka caaletu caqasamaati jira. Bu'aa filannoo kana uummata Ameerikaa qofa osoo hin taane hawaasni idil addunyaa guutuun guurii gurraa guuratee eegaati jira. Garuu sagaleen kutaalee Arizoonaa, Nevadaa, Kariloonaa, Joorjiyaa, Wiskoons fa'aa keessatti saffisaan lakkaa'amuu dhabuun bu'aan filannichaa akka duubatti harkifatu taasifameeti jira. Bu'aa filannoo ejibaachisaa kanaan eenyu akka pirezidaantii 46ffaa Yuunaayitid Isteetsi waggoota 4 dhufuu ta'uu beekuuf hawaasni idil addunyaa eegaati jira. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya dhuma irratti oduu ispoortii kan isin biraan gahu waa'ee kiyya Badrii Yuusufin. Tole ulfadhu Siraaj Saba. Taphni Pirimeer Liigii Ingilizii torbaffaa sanbataa fi dilbata dheengaddaa itti fufee taphatamee jira. Tapha tibbana gaggeeffameen Man Cityn gara dirree Sheffield United sadarkaa gadiirratti argamutti imalee galchii 1-0 adabee jira. Cityn goolii takkitti Welcome daqiiqaa 28 irratti galcheen mo'achuudha kan danda'e. Pirimeer Liigii Ingilizii warreen dursarratti argaman keessaa Liverpool ammoo West Ham dirree isarratti keessummeessee galchii 2-1 injifatee jira. Dilbata ammoo Aston Villa dirree isarratti Southampton simatee 4-3 mo'amee jira. Newcastle 2-1 Everton injifate. Tapha si'aayinaan tibbana eegamaa ture keessaa tokko
taphaa maan yuunaayitidii fi arsenaal yeroo ta'u maan yuunaayitid dirree isaarratti simatee 1-0 mo'amee jira. Taphattoonni maanchestar yuunaayitid dirree isaanirratti arsenaal adabuuf bitaaf mirgaan weeraranis osoo hin milkaa'in jalaa hafee jira. Taphataan arsenaal Abu Mayang peenaalitii daqiiqaa 69 irratti galcheen arsenaal milkeesse. Tottenham Hotspur ammoo 2-1 Brighton injifachuu danda'ee jira. Wixata ammoo Leeds United dirree isaarratti Leicester City simatee 4-1 adabamee jira. La Liga Spain torbee 8ffaatiin ammoo Alves Barcelona dirree isaarratti keessummeessee 1-1 qixxee bahuun qabxii qooddate. Real Madrid dirree isaarratti Huesca simatee goolii baay'ee 4-1 injifatee jira. Karim Benzema goolii 2, Eden Hazard fi Valverde goolii takka galchuun injifannoo Madridiif akka galmaa'u taasise. Osasuna Media Network. Subscribe, share.